Lammaffaa mee lammishootu biseenta sitti meni. Lammaffaa mee lammishootu bise. Lammaffaa mee lammishootu biseenta sitti meni. Lamma video editing. Editing video. Video editing. Godi malee godi malee. Ani video edit godi malee 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 godi malee. Jira jirtu kabajamtoonni maatiiwwan lammishootu har'a viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheeraan kan hundi keessanuu barbaadan jedhee yaada. Innis maal yoo jettanii waa'ee viidiyoo editingiti yookiin immoo suur sagalee edit gochuu jechuudha. Akkuma beekamu suur sagalee kan nuti edit gochuu dandeenyu tokkoffaa yoo viidiyoo waraabame viidiyoo irraati viidiyoo edit gochuu ni dandeenya yookiin immoo maal gochuu dandeenya jechuudha imeejii yookiin immoo suuraa gara viidiyootti illee jijjiiruu ni dandeenya jechuudha. Galanni teekinooloojiif haa ta'uuti appilikeeshinii yookiin immoo sooftiroota viidiyoo yookiin suur sagalee edit gochuuf gargaaran baay'ee yookiin immoo danuu qabna jechuudha. Isaan keessaa akka fakkeenyaatti Adobe fudhachuu ni dandeenya, Final Cut Pro kan jedhamu fudhachuu dandeenya, Corel Video Studio fudhachuu ni dandeenya, Wondershare Filmora fudhachuu ni dandeenya, Power Directory fudhachuu ni dandeenya, iMovie fudhachuu dandeenya, Lightworks fudhachuu dandeenya, OpenShot fudhachuu dandeenya, Hitfilm Express baay'eedha isaan lakkaa'amanii dhumanii viidiyoo editariin har'aani appilikeeshinii fiicharii bareedaa qabu. Akkasumas immoo itti fayyadamuuf yookiin immoo ittiin viidiyoo yookiin suur sagalee edit gochuuf kan baay'ee salphaa ta'e Wondershare Filmora jechuudha. Wondershare Filmoraan appilikeeshinii yookiin immoo sooftirii baay'ee bareedaa ta'e kan baay'ee salphaa ta'e edit gochuuf akkasumas immoo fiicharii kanneen akka 4K editing kan sappoorti godhu, noizii viidiyoo keessaa yookiin immoo audio irraatii remove gochuu danda'a. Kan biraan kalarii akka barbaadnetti adjust godhachuu dandeenya jechuudha. Kana biraan advanced text editor ni qaba. Text editor gosa adda addaa of keessaa qaba. Kan barbaadne fillee yookiin akkana jira jiru yookiin immoo customize goonee fayyadamuu dandeenya. Audio mixer ni qaba. Video stabilization, audio equalizer fi kanneen kana fakkaatan of keessaa qaba jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Baay'ee bareedaadha. Kanaaf anillee Wondershare Filmora kana qabadhee isinii dhiyaadhe jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti akkamittiin akka sooftirii kana daawunlood goonuu isin agarsiisa jechuudha. Erga sooftirii kana daawunlood goone akkamittiin akka feenu isin agarsiisa jechuudha. Garuu yoo sooftirii kana feetanii callistanii dhiistanii watermarkii irra godhachuudha yookiin immoo viidiyoo keessan irra Wondershare jedhee gidduu isaarra irra murachuudha. Kanaafuu kiraak gochuu qabdu yookiin bituu qabdu jechuudha. Har'a garuu viidiyoo kana keessatti haala salphaatiin otoo birrii keenya hin baasin akkamittiin akka sooftirii kana kiraak goone akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu isin agarsiisa jechuudha. Nama hordofaan afeerraa kiyya daawunlood gochuuf jalqaba irratti maal gootu web browserii qabdan seentu. Ani Firefox banadheera sanaan booda www.getintopc.com jedheen barreessaa jechuudha. Getintopc space hin qabu enter gaafan godhu interfeesii kana fakkaatu naa baaseera. Sanaan booda gara harkistanii kunnoo bakka searchiin itti goonuu hin jirti. Kanaaf searchi baarii sana radhattanii maal gootu jechuudha. Wondershare Filmora X10 free download jettanii searchi gootu jechuudha. Wondershare Filmora X10 free download. Sanaan booda goon jedha. Kunoo riizaaltii 35 naaf baaseera. 35 keessaa inni kan jalqabaan buufadha jechuudha. Kan jalqabaa buufattu waan manzagoo jedha erga gadhiifamee baay'ee riisantii kan ta'edha. Riisantii versionidha. Isarratti cuqaasna jechuudha. Okay jenna jechuudha. Kanaaf kunoo nuuf baaseera waa'ee sooftirii kanaa sirraatii dubbisuu dandeessu. Overview sooftirii kanaa dubbisuu dandeessu. Technical setup details jedha. Maqaan sooftirii kana Wondershare Filmora X jedha. Setup file name immoo Wondershare Filmora X 10.7.8.12 jedha. Kana jechuun versionii sooftirii Wondershare kanaati. Saayiziin seetaappii kana 391 meegaabaayitiidha. Seetaappiin kun kan inni hojjetu offlineidha. Offline installer jedha. Compatibilitiin isaa koompitara operating systemiin isaa 64 biitii ta'e irratti hojjeta jedha. Latest versionin isaa kan inni gadhiifame on 19 December 2021 jedha. Kana jechuun kan gadhiifame ji'a tokko duradha jechuudha. Developeriin Wondershareidha. Gadhufnee system requirement for Wondershare Filmora X 2020 jedha. Wondershare Filmora X kan install gochuuf minimum requirement kana guutuu qabna jechuudha. Laptop keenya irratti install goonee fayyadamuuf warreen kana guutuu qabna. Asirratti operating system jedha. Operating system kamirrattuu hin hojjeta Wondershare Filmoraan kuni 8 ta'uu danda'a, 7 ta'uu danda'a, 10 ta'uu danda'a, 11tti illee hojjeta jechuudha. RAM required dha. RAMii 512 meegaabaayitiiin barbaada. Internal memory immoo yookiin immoo hard disk immoo 400 meegaabaayiti barbaada jechuudha application kana install gochuuf.
Processor laptop keenyaa yookiin immoo device keenyaa gigahertzii tokko bisaa ol ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf download gochuuf kunoo Wondershare Filmora X 2023 download bakka jettu jirti. Isheerratti cuqaasna. Faayilli kun zip ta'e nuwaa kanaaf unzip gochuuf immoo passwordin isaa 123 jechuudha. Yoomiyyuu yoo software get into PC irraa buustan passwordin isaa by default 123 jechuudha. Kanaaf download goona. Okay jedha. Next jedha. I have read and accept the agreement kan jedhu kana check kan godha. Sanaan booda next jedha. Ammallee next jedha. Okay, kuno congratulations, you have installed Wondershare Filmora X successfully jira. Sanaan booda yoo banu barbaanne shitti kana launch kan jettu kan tibuna. Kuno akkanatti bane new project kan jedhu jira, open project kan jedhu jira. Warreen kuni projectii anduraan qabudha yookiin immoo video anduraan edit gochaa turedha. Keessan irratti kun mul'achuu dhabuu danda'a. Maaliif jennaan yoo haaraa feetan ta'e jechuudha Wondershare Filmora kana. Kanaaf project yoo qabaattan open jettu haaraa yoo ta'e immoo new project itti guutu jechuudha. Kunoo interface kana fakkaatu qaba jechuudha Wondershare Filmoraan kuni. Asirraati kunoo media kan jedhu jira. Bakka itti media videos haa ta'u, audios haa ta'u, image yookiin suuraa haa ta'u itti fudhadhu jechuudha. Audioon jira, audioon free ta'an baay'eetu keessa jira. Muraasni download ta'eera, inni kan download hin taane fakkeenyaaf kun download ta'eera. Warra download hin taane kan download gochuu barbaadan maal gootu jechuudha. Right click irratti gootanii download now jechuu dandeessu yookiin immoo double click gaafa gootan yoo connection qabaattan yookiin immoo internet qabaattan haaluma salphaan download isinii godhachuudha. Kan biraa title jedha, text baay'ee qabna sirraati, text baay'eetu jira. Warreen download hin taane download gochuu qabdu. Fakkeenyaaf shittiin kun download hin taane download gochuu barbaadan right click irratti gootaniiti download now jettu yookiin immoo double click gaafa gootanu download isinii godha. Transition jedha. Kan barbaadan filattanii fayyadamuuf kanneen download hin taane download gochuu qabdu. Effectii baay'ee of keessaa qaba. Effectii suura keessanii, effectii video keessanii akka barbaadaniin jijjiiruu dandeessu jechuudha. Elementii qaba. Elementii baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Elementiin download ta'eeru jira, kan download hin taane illee jira. Kanaaf warreen download hin taane download godhattanii kan sitti tolee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Screen splitting illee jira. Screen keenya kana lamatti split goone fayyadamuu illee ni dandeenya jechuudha. Video ta'e itti upload haa goonuti sanaan booda export goone ilaalla. Import jenna. Sanaan booda video ta'e fudhadha. Fakkeenyaaf haa jennu video kana fudhadheetaniini message akkasii fidaa ishee kana filadha. Fakkeenyaaf video kana double click godheen title wayiitti kenna. Yaalii jedhee barreessanii. Fakkeenyaaf mee video kana export godhame. Export gochuuf kun itti ishee kana export bakka jirti isheettan bu'aa jechuudha. Maannuun jedha purchase Wondershare Filmora X to export without watermark jedha. Kanaaf filannoo lama qabna, tokkoffaa bituudha, lammaffaa immoo watermark faana export nu godha jechuudha. Akka nun gaafanneef crack gochuu qabna. Crack gochuun maal godha jechuudha? Wondershare setup sana keessa seenna. Sanaan booda kunoo crack kan jetti jirti jechuudha. Folder kana banna. Sanaan booda folder kana keessa kan jiran hunda isaanii copy gooneeti. Dhaqnee folder Wondershare Filmoraan kun itti fe'ame keessatti paste goona jechuudha. Kana jechuun this PC seenneeti kiyya amma local C irratti fe'ame local C sanaan booda program file seentu sanaan booda kuno Wondershare kana seentu shitti amma copy goone sana finnee asitti paste goona jechuudha. Sanaan booda maal jedha replace the file in the destination kan jedhu irratti filannaa jechuudha. Replace gochuu qabna. Replace nu godha. Sanaan booda erga paste goone booda maal godha jechuudha? Duubatti deebiin software keenya bananna jechuudha. Wondershare Filmora sana bananna. Kunoo naaf banameera yaaliin ni jedha suni. Video kana yoo export gochuun barbaade maalan godha jechuudha. Dhufeen as kanatti export tan bu'aa.
setting barbaanne erga adjust goone dhumarratti export gaafa jennu crack nu ta'eera jechuudha. Kunoo create gochaa jira, export gochaa jira. Kunoo fixeera successful jechaa jira. Kunoo viidiyoon isaa kanadha. Kanaaf akkas goonee maal gochuu dandeenya jechuudha. Download goonee feenee sanaan booda immoo akka kanatti crack goonee akka inni laayisensii nuun gaafanne gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf yeroo ittaanu keetti immoo maal goona jechuudha. Akkamittiin akka Wondershare Framework kana fayyadamnee akkamittiin akka viidiyoo bareedduu ishee edit gochuu dandeenyu sana agarsiisachuudha. Haga viidiyoo sanaan wal arginutti nagaannaa turaa jechuun barbaada. Horaa bulaa deemana. Erga laaltanii maaloo like naa godhaa, share naa godhaa, subscribe naa godhaa.